Kanaafi namoonni haftan namoonni jiran waan akkana kanarraa waa barachuun akka malee barbaachisaadha. Dhugaa ammootu rabbitu beeka. Rabbi dhugaa ishee lafa balleessini dhugaa isii rabbi haa baasu jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma ani waan tokko jechuu barbaada innis jara keenya waadanuu argine komentii feesbuukii abdii jalaas kan koo jalaas feesbuukii jalatti maxxansinee duu simil kana isineennan wallahi ijoollee shamarran hedduu jechuudha. Anuu yeroo meeqa yaali godhee namatu na hambisee anuu yeroo meeqa akkas ta'e warakkoo keenya nu battanu isinii maaloodha jedhu jara keenya du'amnaan akkan deebi'amne ofii beektii shamarran kun du'amnaan akkan deebi'amne beekaa jirtu namni simmiitan tokkittiin hin jiru bakka duuteetti jedhame kunoo ajandaa ta'e raasaame horiin bade kan barbaadamuu fi isa jiruufi isa afeef jechuudha. Kun barnoota sinii ta'ee waan akkasiirraa of eeguu qabdu fagaachuu qabdu du'uu wanni jedhamu sun tokko wanni biyya duniyaa kanarratti ittiin isaa du'amu jiru dura kan beekutti durbi yoo biyyatti manatti ulfooftee bakka irratti hin qabdu waan gootu hin qabdu kalas kanaaman na jettee of ajjeefti yookiin qorichaan yookiin immoo waan ta'een amma immoo wanni sun hin jiru maashaallah ijoollee isa kan danda'ame of eeggataa jiru waan akkanaarraa wanni of nama ajjeessu tokko kan jedhee mirkaneeffatanii shamarran of jajjabeessuu qabdu wal jajjabeessuu qabdu rakkoo walii walitti himachuu qabdu yoollee waa waliin goone waa hundee namni sitti himate maallaqa seenaa yoo namni rakkoo isaa sitti himate dirqama maallaqa qofaa miti yaada sirra barbaada yaaduma gaarii siifan jira abshir yoo waa si ta'uu dadhabes an obboleettii keessa biran jira obboleessi keessa biran jira wal jechuu aadaa godhannu ijoolleen waan akkasii yaaddan wallahi jireenyi asirratti hin dhaabatudha. Rakkoo amma keessa jirtan oolee tun bulin bor keessaa baatani. Rakkoo darbuu jettanii wanni hin darbine hin jiru rakkoo darbuu jettanii of hin ajjeesina wayya dubbadhu. Ani maal jechuun barbaade si galee yeroo danu agarraa ijoollee durbaa of ajjeesanu. Akkuma sila jette dur abbaan natti dheekkama jedhanii natti loladhanii ijoolleen akkuma sameetti yeroo manatti ulfaa'an of ajjeesu. Amma bar jireenyi yookaan yoo xiqqaatti baay'ee jireenyi itti fufa baay'ee kan miidhame isii miti dhiifa mana godhaati kan miidhame maatii dhaadhaaf abbaadha kan gubataa jiraatu dhaadhaaf abbaadha malee isiin haara galfatteetti yaabiifi bakka bar baay'ee haara galfatteetti isiin kan bara baraan gubatu maatii booniiti kalaas wanni isin beekuu qabdanu garuu obboleewwan keenya shamarranii wanni isin beekuu qabdanu jireenyi bor guyyaa biraati tarii jaalallee keetii wal dhabuu dandeessaa. Haati kee abbaan kee obboleessi kee maallaqa waggaa 6 waggaa 7 biyya alaatti hojjette si dhowwachuu danda'a sichaan abdiin qabattee of hin ajjeesin. Maaliif beektaa? Wallaahi rabbi bor itti hin beekin riskii bal'aa sii kennee jireenya kee sii jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Ayinaa ijoolleen danuu biyya arabaa keessa jiran immoo kan isaan of ajjeesanuuf waa'ee maallaqaatii fi waa'ee jaalallee amananii biyyaa ba'an ala garuu yookiin fuudhee qabeenya isaaniitti ergataniin fuudhee isaan eegeeti. Dhibbaa dhibbuun sinitti himu baay'ee. Sinii galee? Kanaaf jireenyi itti fufa. Ila dhiirri yoo deeme warra shamarranii wallaahi dhiirri biraa sinii dhufa. Dhiirri lafarra guutee jira dhiirri yoo deeme dhiirri biraa hin dhufa. Dubartiin yoo deemte dubartiin biraa hin dhufti. Sinii galee garuu lubbuun kee duuteennaan kalaas deebi'uun hin jiru. So kanarratti bal'inaan gorsa sin barbaachisa garuu hin dhageessanu simmeetii keessan yeroo sanaa qofa yaaddu simmeetii keessan wallaahi mucaan kun 2 minutes daqiiqaa lama qofa tuutti yaaddee. Maaliif of ajjeesa jetteetu of gaafattee daqiiqaa lama bar wallaahi of hin ajjeestu booniin. Booniin nama beektu akkanaa miti namooti barumsaan baran namni miidiyaa kanarra jiru of hin ajjeesu. Daqiiqaa lama tuuteesseetti yaaddee itti yaadne malee booniin. Murteessite lammaffaa immoo nama isiin abdatteetu mucaa kana nyaatee baay'ee. Nama isiin abdattee lafaa qabdutu haadhaaf abbaa sii caalaa rabbii gaditti abdatteetu mucaa kana nyaate. Yeroo siin jedhu itti matteetti mucaan kun boruu abdiin informationii qabamu jettu. Nama wayiitti himatteet nama wayiitti himattee jennaan namni sun mucaa kana qaqqabuu dadhabe. Mucaa kana dhimma keeti jedheen mucaa kana lubbusii hambisuu dadhabe malee himatteetti mucaan kun. Sinii galee akkanan ta'ee barii maal wayyaa baqqaan of ajjeese yeroo siin jettuuni abbaa ta'een. Dhimma keeti yoo jedheen yoo miiseejii si ilaalee callumeedha yoo sagalee si dhaggeeffattee yoo callumeedha yoo bilbila si kaasee itti dubbachuu didi yoo
Gaafa isheen awwaalamtu laalaa callisaati nama sirriitti boo'u. Namni sirriitti boo'u miidhama mucaa kanaa beeka baay'ee. Namni sirriitti xiqqifatee boo'u waa lamaaf bu'a. Gaafa du'a ishee tokko gaabbiidhaaf bu'a. Gaabbii waan sana ishee gargaaruu dideef bu'a. Lama ishee jaallataaf bu'a baay'ee. Riyaa ta'uu danda'a, dubartii ta'uu dandeessa, dhiira ta'uu danda'a. Ani kanan jedha, kana fe booda laayivii mana kootis nan bana naasofna. Obboleettii keenya rabbii biyyattaa salphisu waan jiru immoo hordofnee isinitti himname. Yaadannoo naa bilbili yeroo sii mijatu. Siin bilbila abdii kolfaa dhugaa waaqayyooti jalqaba maatii ishii fi firoottan hiriyoota ishiitiif jajjabina hawwina. Akkuma tamma kaaste waan baay'een jira beektaa namni keenya gaafa lubbuun jirurra gaafa du'e wal leellisa sii galee gaafa lubbuun jiru walitti siqee rakkoo waliin baratu gaafa namni keessan dhufee waa sitti matu maqaa nama sanaa ol baasuudhaaf rakkata biluun karaa keessaa dhufee akkasnaan jedhee jedha isa kan ol baasuudhaaf rakkata yookaan koomentii lama yookaan foloo lama yookaan laayikii tokkotti argachuudhaaf maqaa nama ol baasuudhaaf foolata gaafa keessaa garuu gaafa namni ciniinnatee beela'ee rakkoo isaa sitti matu maqaa isaa ol baasuudhaaf rakkata biluun akkasnaan jedhee itti kolfisiisuudhaaf yookaan yaada nama sanaa ceephisiisuudhaaf itti maraata malee rakkoo isaa qaqqabuudha namni kaatu hin jiru isa dhugaadha yeroo baay'ee argineerra jechuun waan nurra ga'eerraayis waan namarra ga'urraayis waan baay'ee tilmaamna waan ta'eef mucaan kun isa dhugaadha as hin deebitu lubbuun takka baate yoomiyyuu as hin deebitu jechuudha yoomiyyuu argachuu hin dandeenyu sii galee har'aa dogoggora xiqqoodhaaf jecha wantoota xiqqoo jechoota darbaniif jecha har'oo miidhaa jirra argaas turre FBC jala galee waan baay'ee ilaalaa ture namoota jechoota garaagaraatiin jechoota waggaa jaa darbaniin deebi'anii as nama ciggaasisan wantoonni baay'een jira jechuudha. So adaraa keessan rakkinni isin darba aariin isin darba garuu lubbuun takka baate yoomiyyuu deebi'uu hin dandeessu. Yoomiyyuu mucaan kun darbite isa dhugaadha. Yeroo baay'ee yeroo itti duulamuun argina yeroo abbaan barbaade akka barbaadetti gad deebisee akka barbaadetti arrabsamuun argina. Waan ta'e namni gaafa jireenya isaa mo'achuudhaaf waan isaan fakkaanne nama isaaf hin malle jecha isaaf hin malle baatee halkaniif guyyaa imalu waan baay'ee jedhama. Kanaafuu karaa garaagaraatiin maqaa namaa meeshin gochuurraa jechoota hawaasti hin barbaanne meeshin gochuurraa of qusachuun illee barbaachisummaa qabu. Namoota baay'ee argaa jirra. Isa dhugaa rabbiin sin jedhaatee jechuudha. Waan nama ciggaasisu hedduu isaa jira. Hin beektaa abdii. Waan baay'ee jechuun kana jennee wanti hin dubbanne hedduun jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti wanti isin of eeguu qabdan hanga qaamni seeraa tokko waan hawaasaa ibsa godhu ibsutti maqaa namaa meeshin gochuu jechoota hin taane meeshin gochuu jechoota hin taane barreessuu viidiyoo hin taane fayyadamuun seeran illee akka nama gaafachiisu sirriitti baruu danda'u qabdu jechuudha. Kanaafuu namoonni iddoo sana jiran jiru ganama nuti sin dhannaa ittuma dhiyoon jira waan ta'eef ganama iddoo sana nan dhaqaa guddataan jira naggasaan jira hamzaan jira baacaan iddoo sana jira hin dhannaa waan qulqulleeffamuu qabu seera qulqulleessaa ammasitti garuu wantoota jechoota badaa irraa waan gaggadhee irraa of eeggachuun barbaachisummaa qaba. Keessumaa namoonni biyya ambaa keessa jirtan rakkoon amtuun gaafa sanitti dhufte jechoonni amtuun gaafa sanitti dhufte akkuma namma saniin jedhu keenya waliin jaallatu bara gaafa du'e qofa piroofaayilii irraa wal keewwatee wal leellisuu wali boo'uu gaafa sana filata. Gaafa lubbuun jiru waliin jaalannu gaafa rakkoon nutti dhufne waliin gargaarru sobnee walii boonya sobdanii waliin jaalatina sobdanii waliif hin booyina gaafa lubbuun jirta walii boo'a. Hiriyaa kee bira waa keewwadhu si galee ani abdii geetaachooti rakkadheeraa birrii lama na gargaaree waan jedhee na gargaaruu dide dubbicha isa fudhata cubbicha isa fudhata jechuudha. Isarraan kana fe garuu rakkoo hiriyaa rakkoo dararaa sitti dhufu namaan hiikkadhu obboleessan hiikkadhu obboleettiin hiikkadhu nama bira keewwadhu jechoota kee. Si rakkisa yoo ta'e jechuudha. Amma kana viidiyoo baamee amma namni sa'aatii kana daqiiqaa lama viidiyoon kun addashiin poost gootee reefu sa'aatii lama jechuudha. Hanga kana gidduutti amma namni kana argee callisu. I don't know beekudha. Kanaafuu adaraa keessan ofitti deebi'aa of yaadadhaa sekondii 5 waan gootan irraa of yaadadhaa. Of ilaala dugda keessan duuba deebi'aate of ilaala akka nama tokkotti ganama iddoo sana dhannee sirriitti qaamolee seeraa irraayis hanga isaan qoratanii reenfi qoratamee yaadni garaagaraa qoratamee karaa maatiis haa ta'u ibsa isaan godhanitti namni kamiyyuu jechoota garaagaraa irraa ekileet akkas godhee ebeluut akkas ture kaleessa akkas himattee waan akkasirraa of qusadhaatii nutis iddoo sana dhannee sirriitti qorannee ilaallee namoota yaada sana booda yoo ta'e gaariidha waan ta'eef waan amma abdiin sini kaase waan amma aleeksi sini kaase Hamzaan achi jira waan namni mana keessa sini kaase hundayyuu sirriitti of Galatooma hawaasin gaafadhu jara keenya hawaasin gaafadhu. Erga namni du'e garuu maaliif wal jaallanna tokko isa kana hunduma keessaniif gaaffiidha.
eenyu nan gaafadha gaafataadha hundi keenya iyyuu gaafataadha gati ta'eef gaafatamaan hin jiru utuu namni tokko amma namni muddamee lubbuu keessa jiru dhiigni isaa 5% 10 isa afe jedhame akkanatti maaliif ol hin geenye maaliif ol gargaaruu irratti bashaan nu caale eenyu ka summii ummata keessa facaasaa jiru eenyu kan ummata gandaan qoodaa jiru siyaasni kan abbaati abbaan barbaade waan barbaade deeggaruu mormuu mirga qaba garuu dhimma ummataa keessaa harka baafadhaa ummatatti fiddanii hirkisinaa adaraa keessan namoota dadhabanii du'aaf jireenya gidduu jirantu jiru jara haa yaadannume eessanii tokko ijoollee shamarranii akkuma armasii qalbii isinirraadha yeroo rakkoo akkasii dubbatan qoosaa gochuu dhiisudha qoosaan akkanaan jiru nam tokko nama tokko gorsuu danda'u qaba nama danuu hin beekne dur yeroo feesbuukii irra jirru nu beektu hundi keessaniyyuu ijoollee hedduu finnee gorsinee uummata irratti gorsisiinee maal jennee sababa taaneerra jechuudha bakkuma jirtanutti waan akkasii ergaa dhaama ergaa dhuka qabu akkuma abdii hukumee jarrabdii geetaachoo boonaan warreen dura dubbataa oolan itti Aleksimaan qoosaa akkasii yookiin immoo shamarran tokko ni jarjaru shamarran lubbuu jaraas hin jaallatu bara baay'ee lubbuu jaraa jaallatu du'a dhiisii dullumayyuu hin jaallatan jarri dullomtee techuu hin jaallatan kanaaf inni jarri umrii jaraa hidhisan dubbatan kanaafu gorsuma xiqqoo tammisa jira gorsuu shamarranis immoo wal gorsuu ilaa jireenyi anaasaa dheeraan danda'u waa'ee kanarratti jireenyi itti fufa jireenyi hadha birrii 200 sirra jira liqiin nama yookiin immoo hadha waan ittiin waa kireemii yookiin waan waa itti bitattu maatii keetiin gargaartu dhabuu dandeessa jireenyi gaafa sanan dhaabanni itti fufa jireenyi hadha qofaa miti boris jireenya kan biraa jira namoota hedduu gaditu jedhamu ol ta'anii jennaan argineerra namoota hedduu immoo oliitu jedhamu gaara jenni kun hin qaqqabamutu jedhamu lafa ta'ee biyyootti makameennan argineerra fakkeenya kanaatiif burji khaliifaa jedhanii ijoollee wayii footoo wal bira kaa'anii fidan burji khaliifaa abbaan burji khaliifaa qabbaramee jira laala abbaan qabeenya biiliyoonotaan qabu biyyan keessa jiru kana keessatti inni du'ee qabbaramee jira fooqii isaaf qabeenya isaa waan tokko jira qabeenyi kanuma jechuudha qabeenyi nama nambisu isinii galee aga danda'amen islaamas ta'e kiristaana abbaa barbaadde ta'e amantii ka barbaadde siyaasa barbaadde deeggarii ijoolleen shamarranii piliis jireenyi asirratti hin dhaabatu itti fufaa of amansiisa la jireenyi dukkanaa jireenyi sheexana amma wanti nama waswaasu sheexana intanaan jedhina jalan deemina of ajjeesi bakka jedhee wanti abdii nama kutachiisu sheexana jalan deemina jireenyi itti fufaa of itti hima wallahi wanda dhasitti dukkanaa hundi borsiififa fakkeenya kanaatiif namoota dur biyya yeroo isin baatan hiyyeessa turan hadha maalirra akka jedhan qoradha namoonni dur immoo abbaa qabeenyaati qabeenya lakkaa'ameen numne jedhame daaraa ta'e dhanne argineerra ofii kootu jechuudha jireenyi itti fufa shamarran dhiiras ta'e shamarran jireenyi itti fufa fakkeenyaaf nam tokko waa jaallatee ka'e yoo wanni sun hin tasakkaane bakka akka waan deebi'u amma ko namni of ajjeeseen achitti fayyadee yaalu hin jiru waan deebi'u faasee anatti fakkaata waan du'ee namas faraarra'ee deebi'u faatti fakkaatee itti galanatti fakkaata jara keenya doomnaan deebi'amu keessattuu immoo karaa du'aa kanarratti seexana waan jedhamu jira yeroo ta'u walakkaatti galtee waan finyoo sitti jabeessu waan kana sitti jabeessu namni maal siin jedha ofan ajjeesetti manaa baate hin deebiini waan namaan jedhu jira duutee deebitee moonaan hin jedhinaa malee kanaafuu jennaan haguma ta'een wala jabeessinu Mobee waan akka keenyerra keessa dhugashuu hin dandeenye jarri beekte mucaan galteetti garuu. qorannoonni poolisii silas nimamu miti jarri yookiin miidiyaa jaraarratti maxxansu miti. Inni mansaati 24 booda maatitti moo malee inni Isaanii maatiidhaa ibsu. Maatii jala bu'aa hordofaa bakka doktor maatii jala bu'aa hordofaati waan jiru mataaf namoota kijibdoota immoo polis kaasisaa poostii abdii akkuma beektanuun abbaa manaasii takkana godhe abbaa manaasii takkana ta'e mucaan viidiyoo waraabdeetti akka dannu tokko rakkanneef jechuudha waan isii kaffa illee machuun Baay'ee mucaani
Rifamana godhaati በጣም ምስኪን ልጅ ናት። ማለትም ከነስ ዲንጀ ቤቱ abbaan manaa ishiillee akka ittiin gaafatamne namni kamuu akka ittiin gaafatamneef viidiyoo waraabdee funyoo qopheeffate baay'ee miskiina Tu wallaahi. barreeffama qofa ta'e barreessu amma akkoo barreeffamichas kireeshuu godhee tokko hoolaan maal jedhaara abbaa manaatu barreesse abbaa manaatu barreesse tu viidiyoo siin naasofne hadda akkoo abbaa manaarraa sirbu tu viidiyoo waraabne barreeffama sanaan nagaatti yaa biyya lafaa minaan isin jette sana isa Isuma hin barreesse. jedhanis. Poolisiin hin qulqulleessaa sababa maalii akka of ajjeeste hin qulqulleessaa meebii inni yeroo sana eessa ture maaliif callume maaltu murtee kana see murteesse kan jedhu booda waan danuu dhaga'uuf jirtu obsaati eegaa in laalla egaa rabbii biyyattaa salphisu odeeffannoowwan ba'anoo jiraate egaa poolisiin yoo maxxansine nama beeknutti hin bilbillaa maatiirraas hordofaa warri beektanu maatii kanuman jedhaani gama gootiin. Uummata keenya galatooma yaada bal'aa. La ana kanatti wanni nan jooyoo jiraate haasaan mabdiin jeesan irratti abbaan manaa yeroo sammaar godha maal hajoo san irratti tokkoffaa abbaan manaati miti eenyuun si eeges hin danda'u gaafa rabbi si kaase kun deebisaan kanuma jaa kanaa sirraa immoo namoonni hedduun akka isiitis ni jira warri lubbuu ofitti qaxabatan garuu addunyaa tanarratti lubbuu teetirraa namni mansuula suma mataa kan keeti. Rakkina yookaan duniyaa yoo ta'e duniyaan ni dhufti waan namni itti wal ajjeesu hin jiru. Namoota si jibban yoo ta'e immoo akka kasi jibbu jiru kasi jaalatu kumaatamaan akka jirutti amanuu danda'u qabda. Siigalee namni hanga ati feete obboleessoo jireenya biyya lafaa yoo namni tokko kasi jaalatu kutee kasan caalaa si jaalatu akka dhufutti amanuu qabda. Rakkina yookaan yaaddoo yeroo sanii ilaalcha yeroo sanii qofa ilaaltanii tarkaanfii lubbuu keessan irratti fudhatina. Wallaahi dhugaan sinitti himi sinigalee saniifuu shamarran akka ilaalcha akka isii kana qaban ammallee ni jiran hafan jeetin amanamu be yoo dogoggoruu baadhee namni harka ofiitiin lubbuu ofii baasu jechuun an akka anatti hedduun atti dhagama noormaali an osoo waan akka jechan ittiin ibsuun qabu namni kun akkamitti akka of ajjeesu sinaa ta'u garuu warri shamarranii yoo addunyaa ta'e yoo addunyaa yookaan birriin keessan sin jalaa nyaatamee birri yoo ta'e maatiin nama jalaa nyaataa dhiirsan nama jalaa nyaataa dhiirsi niitiin fuudha birrii kan kee waa hedduutu jira. Yoo namni tokko si miidhe inninis akka booddeen isaa miidhaan isarra ga'uunuma jira waan miidhamte san garuu deebitee akka argattu yoo birrii nyaatamte birrii dhabde yookaan qabeenya dhabde miskiina rakkattuu taate arra rakkadhee bakka kanatti of arguun qabu boru bakka biraa dhaabbadhee rakkinuma kiyya kanaaf gara galee laaluun qaba jettee ofitti himtee of amansiisuu qabdi malee of ajjeeseen of balleesseen hoggooti baddee bara akkuma mubeen jee duutee jennaan wallahi lammaffaa deebi'uun hin jiru. An dhugaan sitti hima biyya duniyaa tanarraa carraa tokko qofa qabdan tokkichi sin qabdan garuu isuma amma jiraataa jirtan kan habiraa carraan tokko akka hin jirretti amana sini galee gaafa duutan garuu qaxxixaa yookaan jannata bakka gaarii deemtan isinitti hin fakkaatin bakkuma dha'iixan achumaa maaltu akka jiru maaltti beektan maaltu achirraa isinii dhufee argitan yaani yoo qabeenya kana dhabde yookaan jaalallee kana dhabde achitti maaltu akka si eegaa jiru beekta quba qabdanii maal dhageessan sanirra. Saniifuu lubbuu teessan irratti tarkaanfii fudhatina yoo jeegna taatan yoo yookaan uuma fedhewu yoo taatanii qabeenya yoo ta'e yoo kutee nin argadhatti amanuu qabda rakkina ammaa kana immoo keessa kutee yoo abbaan manaa keessa cakkane ta'e yoo uuma kamuu jiraate of amansiisuu danda'uu qabda malee ilaalcha gurguddaan fageessitee ilaaluu qabda malee of ajjeesee of balleessuun qaba addunyaa tana rabbii wanni akkatti gamaa gamanaan bal'iseef maaliif akka namni gizee wal jibbee walirraa siqee taa'uuf si galee akkuma sanii. Addunyaas yoo ta'e dalagattee akka fiddetti akkuma tana fiddetti sanis fiduu dandeessa. Keessaafuu warri dhiirotaa jettanii of ajjeeftan. Obboleessoo jireenyi yeroo kamuu itti fufa. Tokko yoo si dhiisee kotee tokkoon dhufa. Saniifuu goonkuma dhiiraa jettanii of hin ajjeesina. Duniyaas yoo ta'e duniyaa arrati fiddee arra dhabde tana boru akka fiduu dandeessutti ofitti amanuu qabda malee yoo ati duute duniyaa miti wallaahi warruma irraa duute sanitti bal'ifte akkanuma sitti yoo dhiirotaas ta'es. Yoo dubartootaaf teessi namu waanuma ati irratti of ajjeefte sanitti bal'ifte malee bakka ati waan si dura jiru sana ofirraa ilaali dura of ajjeesuu duraan garuu kanatti wallaahi wanni ishee kanaa hedduu natti dhaga'ame carraa keessanitti fufame. Salaamu alaikum an tokko keessa buufadhu naa kennitanii gabaa. Buufadhu Naziif wa alaikum salaam itti fufi. Rabbi biyyoota salphisu eega duute kabaja qabde namni du'e. Kabaja qabaa maqaan isaas immoo du'aa jedhama. Isiirraan dubbannu isiin deemtetti nun dhageessu waan ta'eef garuu akka jirrutti nuti hin jirru uummanni Oromoo rumicha yookaan immoo
dhuphee yeroo qoochoon dhiigu du'aarra immoo dhagaama ni dhagaama wanni dubbadhu. Ni dhagama xiqqi naziifi. Akka uummata Oromootti utuu namni wayii duuf deemaa lubbuu keessaa ba'uu deema waa buusaa jennee namni 100 waliin ga'u. Isa du'uu fayyisuu irratti hanqina guddaa qabnaa jechuudha. Yeroo du'e wal ga'uu irratti tokkoffaadha nuti. Yookaan nama arrafamu nama gaddeebbifamu jala taa'uudhaaf tokkoffaa rabbi akkas nu godhe ta'ee barata akkas nu godhe ta'ee hin beeku. Wanni ijoolleen durbaa warri obboleettiin keenya yaa ijoolle isinitti himan dhiiraaf jedheen akkana ta'a asii namuraa garaana falataa yoo dhiirri tokko deeme waan jireenya sitti hin fakkaanne wallaahi ni jiraatta. Yoo dhiirri abbaan ilmoo keetii yoo sirraa deeme wallaahi laayifiin itti fufu. Kana of amansiisii deeme. Nama wayii laphee na cabsee na biraa deeme sababa isaan deeman baqqaan hin jiraadhu isa malee. Wanni akkasiisa jira. Jireenya biyya biraa tachitti dungoon qabsiifamee si eeggata seete deebi'uun hin jiru. Nama si qabu haadha kan keetiif bahaa gaafa duute laphee cabsitee biraa deemta nama si jaallatu nama baay'eetu si duuka caba. Yaa uummataa of ajjeeseen deebi'aa ka jedhu kun achumatti dhaabbachuu qaba. Yoo rakkatte illee rakkinni ni darba. Namni utuu rakkate wayitti bahe tokko ifa duuniyaa kanarra hin jiru. Tokkittiin namni Birgeet kan jedhu iyyuu warreen misaayila hojjetan iyyuu durattiin dhohanii cabanii kaaniiti waa hojjetan. Namni utuu hin cabe wayitti bahu hin jiru. Eegan cabee nan fayya jechuu yaaduu qaba ilmi namaa. Ammoo nama cabuu deemu nama du'uu deemu yoo argitan fayyisuudhaaf yaaluun yookaan immoo maallaqa buusuu irratti tokkoffaa baha. Isa du'ee akka ruumichaa irratti qubachuudhaaf rabbi akkas nu godhe kun baduu qaba. Aadaa akkasii of keessaa balleessuu qabna. Namni tokko yeroo du'e fooloon isaa bakkuma miliyoona fa'aa gala bara waan dinqii rabbi. In argineeti mucaa sirba tokko burraayyuu keessatti kan du'e jamoo keessatti du'e. Fooloon isaa Dhaqeen naziif ittiin siiguutaa dhage. Naziif ittiin siiguutaa. Muciyyoo jaalallee Andu'aalam Gosaata gaafa duute 100 takkaaf wayiin turte. Isaan gaanjeerri kun akkasumas achumarraa fudhachuu qabnu nama jitti rakkate rakkina keessa baasuu irratti wal ga'uu qabnu. Yoo akkas ta'e namni nu jalaallee hin deemu. Nama immoo yaadaan ma dhiphate fa'aa itti dhiyaadhaa dubbadhaanii ittiin haasaa. Warri dhiphoonis itti baay'atte immoo gadi baafaa miilaan deema. Sa'aa lubbuunis itti sekondiidhaa fi ilmi namaa ni maraata. Sekondii yaa wayii guyyaatti maraata ilmi namaa. Namumti nagaan. Hin beektaniis namni nagaan akka maraatu guyyaatti. Sekondii yaa wayii akka of dhabuu ta'a ilmuu namaatti uumama kun. Sa'aa sanatti gadi bahi deema. Deemiitii deebi. Hin darbaa jechuudha sa'aattiin ati waa yaadde sun si jala kuttii jechuudha. Silkii kun naa bilbilee bubee dhiifama silkii koorratti naa bilbilee amma atuma hin bahin. Akkasii haasaa keessatti baay'atu rabbiin egaa maal jennee dubbanna kan wanni jennee dubbannu hin qabnu of eeggachuu qabna jedha isinitti hin baay'ise dhiifama miira keessan illee galee nama baay'ee akkasitti dhabaa irraa fan xiqqoo aare abbaan waan barbaade adeeggaruu waan barbaade taa'amanuu nama Oromoodhaa dhiiga kootti yeroo na biraa deemu hin gubadhaa jechuudha. Erga du'e gubachuu utuu hin deemin utuu yaallanne nama baay'ee jiran namni gadafan siree irratti hafan. Ofirratti fannisee waan itti bitatu qoricha dhabee maraataa jiru jira. Oromoon akka keenya kanumti firri keenya jechuudha. Waan akkasii sanallee alaaddu. Ofa yaadannu xiqqoo isii ofitti adeeminu. Kennaawa waa kennaa nama kennuuf rabbuma na kennu. Yoo waa kennita wallaahi rabbi isiniif kennu. Angaafa waa darbadhe wallaahi bakka naa bu'a bakka inni dhufee hin beekuun waan naa darbamu. Naa dhufa rabbiin illee naa kennu. Waa darbadhe hin qabu jedhaa 100 illee yeroo gargaarsaa bira gahaa. Yaadaan bilbilaa fi ittiin haasaa nama miidhame. Jajjabeessaa. Haala kanaa wal deeggarra malee qabrii irratti wal ga'uun wallaahi nama wayii waamte namni dhufetti salaatu tokko hin dhabamu. Wallaahi. Akkasii jechuudha dhiifama. Galatooma hawaasa keenya warri yaada kennaa turtan ulfaadhaadha. Walumaa galattuu isiin deemtee jirte deebuu hin dandeessu. Akka Oromoon jette san horii badde horii jiruuf soqan jedhanii obboleewwan keenya keessattuu ijoolleen shamarranii namni yoo ta'an akka isiin taate kana osoo ta'ee hara galfadhe jedhu hedduutu jira nan beeka. Akka isiin taatee hara galfatte kana osoo hara galfadhe kun hara nama galfachiisisu walumaa galattuu du'anii deebi'uun hin taatu miira keessan tooyadha namni rakkachuun inuma jira. Addunyaa kana gartee addunyaa gaafa gara addunyaa kanaa dhuftu harka qullaa dhufe ilmi namaa kamiyyuu jechuudha. Namni tokko addunyaa of ajjeesa tokko jaalalaaf of ajjeesa. Inni ati jaalattee duutulleeni ka of ajjeeftu asirrumatti hafee akka gaarii jiraate abbaa biraa wajjin. Addunyaan ati dhiiftee biraa deemtulleeni
asirrumatti haftee abbaan biraatti fayyadama. Kana gowwummaa keessan isinitti hin fakkaatin. Walumaa galatti obboleettiin teenya tanan dhanu biraa deemte tun nu miite dhugaa rabbi. Namni viidiyoo muciyyoo sanii ilaalle hin jiru ammallee namni koomantiidhaan dhaqee muciyyoo sanii arrabsine hin jiru. Ooka dhugaa dubbanu taate. Homaanuu nama hin genne har'a isinirraa boqottee jirti jechuudha. Kanaaf haga dandeemsanitti obboleeyyan kiyya keerima walii yaada. Wal goyyoomsuu dhiisa. Haqa walii haqa namaarraa fagaadha. Yoo maalillee taatu taate dalagartee argachuu dandeessa. Wanti ati argachuu hin dandeenye yoo jiraatu taate addunyaa kanarraa gaafa deemte qofa argachuu hin dandeenye jechuudha. Hadda addunyaan tulsitti fakkeettee sheetaan itti jabaadhu siin hin jedhin. Koomantii adda addaa feesbuuka mara jalatti barreeffamaa jira. Anillee kiyyallee karaan kasanuma karaa namoonni yeroo hedduutu jira jechuudha. Homaa of ajjeesanii wanti isinii deebi'u hin jiru. Akkuma amma obboleewwan kan dura kaasan bakkee sanitti wanti gaariin achis eegu tokkos hin jiru. Waachi dhaqee deebi namni achi dhaqee deebi'ee hin jiru. Walumaa galattu mallaqaaf jechuuf hin ajjeesin nama jaalatteef jechuuf hin ajjeefne. Yoo nama jaalattu dhabde ka biraa jaalachuu dandeessa. Rabbi kasanii olii siif fiduu danda'a. Addunyaallee yoo namni si miidhe rabbi kasanii olii bakka sii buusuu danda'a jechuudha. Hadha irra hedduun shamarran teenya kallattii kanaan miidhamanii kallattii kanaan of miidhan. Ka muciyyoon tun amma hin argamte. Kan hin argamne ka isin uffanniftee namni hin agarre miidiyaan hin agarre meeqa kamtu jira. Ka qoricha dhuydee duute meeqa kamtu jira jechuudha. Dhugaa akka dubbanu taate. Kanaafuu hanga dandeessanitti ofirraa of eegaa. Jalqaba osoo waan kana ofirratti murteessine dura waan bakka kana isin qaqqabsiisu irraa of eegaa. Wallahi ani hedduu muciyyoo san hedduu takka na ajaa'ibde miidiyaa kanarratti torbe madarbeetta kana keessa waan isin jechaa turte obboleessi mucaa jaalattu san wajjin waan isin taatin turte addunyaan agarmaju sheexaanni gargar baaseetiin jira jechuudha. Kanaaf ofirraa of eegaa isin hin jira namoonni hedduu yaada kaasaa turtan mabruuk faatillee yaadan kennanne itti fufaa warree mana keessatti illee yaada keessan. Dhiifama jecha takkatti qofa jibbadhee irraa bu'uu barbaada. Mabruuk kiyya assalaamu alaikum sii kenna. Ani takkatti dhaamsee an qabu namoota miidiyaa kana gubbatti nama arrabsan isinii wal arrabsitanii fi isinii nama arrabsitan hedduun isaanii miidiyaa kana gubbaa jiran. Nama lubbuun jiru kana arrabsitus isa duuba isa arrabsitu sun ammootu hamii jedhama. Nama osoo arrabsitu si biraa du'e kana wanni ati jettee dhiifama isa keessaa lakkoofsa fudhuudha wal yookiin immoo kennaafi. Na dhaggeeffadhu. Isaa dhaggeeffadhu. Itti dawwali gaafadhuuti odii nutti mideebii. Elaa wallaahi kiyyaa roreettanu afaan keessan hin baninaa harroonni duwwaan kun warra balqabaa kiyyaa miti. Isaa qotti kennu. Ani gaaffiin qaba maal yoo jette mubee mana nama baay'ee gargaarsisteettati miiliyoonaa ol hin sassaabsisne mana meeqa teesse abdii attis akkasuma gargaarsisne waa'ee isa deebii birrii deebisanaa egerboor itti foomuu hin danda'ama. Garuu amma manuma kee akka manattee jirtu kanaan yoo hin dandeessitee asuma itti fufiiti namni abbaa amma dandeessaa. Isa immoo kanaan jette qooy. Aleeksii waammadhee abdii waammadhee maqaa Aleeksiin 50 maqaa kootiin 50 maqaa abdiitiin 50 namarraa kokkee buunee sii kennannaan obboleessa koo akka sana ta'eef gadi bahii naa kadhu siin hin jenne amma immoo nan dadhabe haati koo nagaan baatee agaltu birrii kana naa fuudhi ani immoo fuuchuu nan danda'u. Yaadan qabaatu waan ofii dhiifama nuu godhiiti ilaa yeroo tokko yaada gabaabaa siinsinii kenna. Yeroo tokko ejjannoon kee cichoominni kee rakkina akkamii keessa teesseeyyuu rakkina koo gadi ba'ee namatti himadhuu jettee ba'aa cimaa humna keetii ol ta'e kana baattee deemtee bakka wayii geessee gaafa dadhabdutu jira. Amma yoo wanaatti cimina keetiin ejjannoo keetiin gargaartee tamaatii keessa rakkoo jirus dandamattee yoo wana geesseetta. Amma immoo erga rakkoo kee dhageenye waa'ee isa 3 qofa miti mubaarakan immoo waan itti sii dabalu. Mucaan kun obboleessii hospitaala jira. Ijaan dhattanii ilaaltu atiif abdiin amma murtii dabalattanii. Maal waan qabatamaa beennuudha waan gibee keessatti taa'aa tures waan quba qabnuuf. Obboleessa isheetiif qarshii ishee barbaachisa. Isa har'aa kana warri birrii irraa qabanu siinobsi nuu kennuu baannaan dhannee kana goona mana haadha kee irratti mana gubna dhanii miti. Isa har'aa kana walitti buusnuuf. Isa namichaatti deebina. Buusnee fi kaanee birrii namicha harkaas fuudhamee birriin sun. Deeggarsa yaalii. Waan isin jettan nan fudhaa. Yaalii maatiitiif oola. Ammaaf garuu kaffaltiin inni kun kaffalamuuf jaallattee miti kan isheen kana fudhataa jirtu. Mucaa kana dhabuun barbaannu waan ta'eef bakka meeqattuu ba'aa oola. Yoo ta'uu baate namicha akka waan inni si ajjeesetti ilaallan yoo inni kaffaluuf ta'e si galee nama kaffaluu danda'udha waan ta'eef. Rakkinni si inni biraayyuu
waan isin maatiidhaaf jecha ofirraa baastee gurgurte wantoota isin dhabdeyyuu bakka buusuu fi danda'u qabna sagantaa guddaa qabde namni gaafa rakkina qabu gaafa inni tamaarraree jireenyi tadhaa'ee dhufee dubbatu walitti qoosna si galeera in hojjettu ati 3,000 bakka buusuu dadhabdee fayyaa qabda miti jedha namni waan isin keessa jirtu namni namaa beeku hin jiru keessumaa dubartiin nama mariisiftu nama jedhee si dhaga'u hin qabdu taanaanii wanti filannoon isheen qabdu ni dhumaa lubbuu isheetti murteessuudha waan ta'eef kan ammoo ta'uu hin barbaannu boriitu suuraa kee maxxansinee sitti bo'uu hin dandeenyu haatiif abbaan kee warratti gargaaraa jirtu kuni si malee hin qaban situ jiraachisaa jira waan ta'eef ni barbaachista waan ta'eedhaaf si oolfachuu barbaanne malee nuyi of dadhabdee yookaan akkati fuula namaa dhaabachuun barbaanne wallaallee miti akkasitti nu hubadhu wanta nu goonu sirriidha dhiituma fudhadhu siif jecha gochaarran ofiif jecha gochaa amma mube ko ale mube maal goonu 500 nama 8 keessaa 500 nama ja'a barbaadannu Alex nama ja'a akkana goon qoy qoy biriisa na dhiibne Raaymaanii nan gargaaraa jettee kaate amma raawo mobile banking qabdi mucaa'un amma mobile banking qabda waan ofii Lakin kamu bepo. እንቀብዱ ወላሂ ረላተ ምንም ነገር አሁን ጨርሳለች እኮ ቆይ ጋ ቆይ አከነ ጎና اللهم صل على محمد አካውንቲ ማል ጎና ጋ ከነኙ ረቶልቲ ቀማ አካውንቲ ዱዋ በርባን አካውንቲ ዱዋ በርባን ነው እሺ ኮኒ ባሻ ተብችና አማ ከበላፊ Alex, inkaffala irrachuudha abbichi gaafatamu naangalle garuu haasaan in gaafatama inni kan saa taa'u dhiisi isatti deebina ammatti idaa jara kanaa kaffallee kaanee kan saatti deebina. Thank you. Mube asirratti wanti isin beekuu qabdan reefu waan tokko dubbattanii turtanii mucayyoo teenya ammatanii gara asirraa boqotte tanarratti namni yoo tana isin keessaan dhayxee itti himatte osoo hin ajjeesin dura of ajjeesa jettee yakkamaan nama sanii nama san barbaada dura ana kunoo sagalee boonaa ko ana amma jette beektaa mubaarik jette nama kuma digdamii meeqa walitti qabattee kan mucaasan irraa dubbattee maal taate laata jette ana erga jee meeqaatii dheengadda haati koo waraanamtee oolte namatu irraa qabe ijoolleen biriirratti kennan haadha koo waraanan yoo ladhi bakka biriin koo jiru beekta har'a immoo manatti gubaa jiru wallaahi hadha naa maallaqa koo fuutee naan gantu taanaan anatti geessema nkoo baama fudhe oromoo targatu wallaahi maqaa isaatiin noof ajjeesaa jette maqaa waamte sagalee kana uummata oromoo naa dhageessisi Mati kechekin barbaannu akkaawunti bicha kennutti kenna. ila yaasaa kiyyanantu muradha amma waa'ee mallaqa gurbaa mallaqa gurbaanii fudhata mucayyoon akka rakkina biraas qabdu dubbachaatiin turtanii amma jalqaba mucayyoon tun dhuftee ani of ajjeesuuf hin deemaa jira oromoo koonaa dhagaa osoo jettu yoo mucayyoon kun deebitee of ajjeefte namni biraan ajjeefne tokko mubaarak musammaa sitti ajjeese tokko jedhi maaliif afaan kan keetiin murteessaa turte namni yoo tana mucayyoon tun in of ajjeesettee itti himatte dubbii kana jedhi sun akka mucayyoo tan of ajjeeftu taasise namni yakkamaan isa jechaatiin turte ammaa fi rakkattu malee dubartiin ija namaa duran dhaabbattu dhugaadha qabeenya ofii saamamtee erga jette tarkaanfii fura fudhachuu dandeessi kanaaf gama danda'amu mallaqa isii kana walirra qabaa fi mallaqa xiqqoodha nama oromoon kanaa olillee buusuu danda'a mallaqa sanillee abdii kun abdii fi aleksin fa'aa itti gootanii turtanii isaaqin dabalatee jechuudha sanillee ni hordoftanii ammaaf ammatu waan xiqqoodha namni waan xiqqoo walirra buuse abdiin akkaawuntii haa barbaadu akkaawuntii duwwaa amma bakka tanatti guunnee sirraa ka'uu dandeenya jechuudha. Kana kun ammoo nasbeesii oolchuun aarsaa guddaa kafalta wallaahi waan goonni dalaguu dalaydanii jechuudha nasbee mucatti takkatti ayyee akkana yoo goone yoo boonaa ko amma namni nu jalaa deema lubbuu namaa seef goona waan ofii kan abdii akkaawuntii keerra yoo birriin hin jiraanne iskreeshuun nu godhiti irratti walitti qabnee asuma irratti nu agarsiiftee dabarsitee fi akkaawuntii isii barbaadde irratti iskreeshuu yoo godhame hin danda'amu beellaman barbaannu laanu kan beellamaan jenne nu kan amma nama 9,000 jira waan ta'eef wallahi miliyoona buusuu dandeenya kunoo mootiin barreeffataa raawwannaa galchitu maal jettan kan abdiin attoo galchine yoo sana booddee nu agarsiisee iskreeshuu godhe yoo itti dabarsitee hin ta'a. Abdiin nama nuti amannu har'aa miti gargaarsa kanaa miti kan miliyoona illee irra wali qaban turre rakkoo qabu abdii kan abdiin wali qaban. Ilaa owwa kana biran dabarsinaa haasoftanii biraa deemaa. Amma kan nama buusaa galchinaa. Wayya amma akkaawuntii birriin irra jira anis nan barbaada waan kun akka godhamuu fi duraan illee hin barbaadu mucaa kana qaamaa nan beeka akkaawuntii sanarraa birriin hin jiru birrii jiru immoo dabarseera gara biraatti kanaaf akkaawuntii sun duwwaadha birrii 100 wayi qofatu irra jira birriin amma booda galu kan siitii gammasiisa. Amma guunnaaf ijoollee seenaa hojjenna kottaa. Eshi birrii meeqa abdii kan sirra jiru?
Account sirti mechu ko difama. Birrii dhibba tokkoof ho'i. Okay, amma gana ba musa ngacha. Rahima Sirriitti agarsiisa. Rahima birrii meeqa? Rahima jariga Yoo, isin meeqa jettanii? birritti dhuma amma arganne walitti qabuudhaaf amma barbaadde. Hayyee shannan galchaaf shanii maaraat. Dirhama 500 jechuun birrii 25,000. Rahima galchi kottu jabaadhu. Bu'ii account ishee kennaa fudhu ka'e. Boritti qaqqabaaf amma hin qaqqabu ishee? Ayyee birrii 25,000 akka waan galeetti ilaalaa waraqaan na bira jira. Akka waan qaqqabeetti ilaalaa 25,000. Barreessaa gaalaa. Ilaa ijoo barreessaa ajaadha booda. Amma akkaawuntii ergaa meeshaa isaati. Ishi account Sitti ergeera Mubaarak. Ishi account ilaalladhaa. Afaanumaan nutti himame. Birrii 100 bichatarra jira account amma laallaa meemee qabadhaa 1,000 nama nu galchaa mootii fa'i 1,000 27 76 koppiin 76 28 85 irraan deebi'a 1,000 27 76 28 85 Maqaa abdiitiin abdiidhaa maqaan Abdiidha. eyye yaa rabbi hin qabnuga homa de itachuun immoo dirqama gatiteef uummatarraa namni normaadha yaa rabbi Sadiq abbaa miskiinaa qaata siin jenne wallaahi dursiin jenne birii beek miutiin irtaqa ay Barsaa jira amma saa abdiin arga. Tole. Elaa kun waan isi maan kamaan yaansaal wallaahi hin qabu siin qabu kun dhola argatanii abdii meeqa galtee kee kan koo jalqaba Mubaarak Musammaa birrii 20,000. Hayaa shi. wallaahi hin qabu wallaahi rakkina keessan jira bali silaa anan sinirraa cufa oromoo natu ummata kana gammachiisee geggeessa Jedhaa galchi gaa nama 9,000 jira. 9,000 birrii 100 tuwuuse meeqa beektu? dhibba buusaame Itti hime afaaniin isinitti maqoo dhaggeeffadhaa al tokko. Dhaggeeffadhaa mee warri na dhagaa jirtan qooy kan saadiqanii. ወየረው ካለ አካውንት ላይ አስተላልፍና እኔ ደግሞ ነገ ወደ አንተ አስተላልፍልሃለሁ። እሺ ጅርቲ ወላሂ እኔ ታውቀኛለህ። ኧረ በእናትሽ ባታታላልቢ ራሱ ነ አንቺ አብዲ ጌታቸው አበበ ጫሊ ኩኖ ብሪ ኩመ ዲደሚ ሻን Namni Hajii Zaakir jedhamuu fi Geetuu jedhamu birrii 200 galchanii kaani. Dhaggeeffadhaa mee al tokko. Na dhaggeeffadhaa mee. ammas abdi ቆይ ማን አከሲ ነገሱ ኩን ሲብራ ጋራ አላ ድግደሚ ሸን ወላ ተፍተሚ ሸን ይችላል ከኑም ሜ በእናታ ዲበሸን ሙሳፊ ኩበ ዲበሸን amma nan galchaa fi birrii 10,000 daqiiqa bas. ባለው ኮላ ሸንተሚ ሸንገኝ Nan galchaa fi ሳዲቅ ሜት ሚውቲን ራካይ ሳዲቅ ነሞን ኩን ሸከል አደራ ረቢ ሳዲቅ ፎሎና ጎላ ማጀተ ሳዲቅ Dabarsee dabar. dhibba lama. 10,000 galchee ka'e. Mootii barreeffadhu akkasii kun. Qooy namoota galchaa deeman isinitti hima 300 namni tokko galchee ka'e mee sarpiraayiziin jara kana godha warri namni 9,000 kun dhaggeeffadha. Akkaawuntii isinitti himu kanaani moobaayil baankii keessa seenaati 100 ofanuu galchaa. Dhaggeeffadha mee moobaayil baankii keessa. Kan Rayimaan manni bor jedhame galee keela. Rayimaan ana galchiifi uummatu. Galeer 25 galeer. Dhaggeeffadhaa akkaawuntii isinitti himu kan 1,000 qabadhaa mee 1,000. Ishiin qabanna jedhe qoya. 1,000 moobaayil baankii keessa seenaa. Arsee dirti bitaa. Moobaayil baankii keessa seenne qoy. Oromiyaadha kun. Azar Bank. Ishi abdi. 1,000 Azar Bank nigdi baankiidha. 1,000 27 76 28 28 8 57
Saddeeshan tamii torba abdii. Mee birrii 200 qofa galchaati. Sarpiraayiziin jara kana godhatte mee. Rabbiidhaa Addisuun dhaabee. birrii 300 galchee ka'e. Addisuun birrii 300 Dhiifama galchee takka ka'e. irra deebi'ee abdii koo. Okay, mootii. Makiinaa irra Kuma tokko. 27. 76. 28. 857. Ye jara Irratti na deebi'u awwaan takka. kuma tokko 27 76 28 857 Abdii Geetaachoo Abbabee. Namni maqaa kootiin birrii 51 tokko illee kennu hin jiru as jalaa ol galee. Awwaanan dabarsu hin qabu. Wallaahi birrii tokko hin qabu. Kan koo kan kee haa ta'u, kan koo kan kee haa ta'u. Alex ko irra naa deebi'ee mee takka na jala Ittiin ciccitaa kuma jira. 25 gachite kan koo kan kee ta'u siin jetteetti. Kan koo kan kee haa ta'u, maqaa Aleksiin naa qabaa. Baay'ee galatoom. Mootii eessarra geessetta? 127 76 28 857 qabattee Baay'ee wanni isin beekuu qabdan ulaa namni tokko 500 galchee namni danuun garuu 200 namni lakkoofsa qabu kan galchaa jiru. Mee 200 galchaa hundumti keessan. Tokko qofatu birrii 10 galchee tokko eenyunni birrii 50 galchee ka'e namni danuun galchaara. 50 10 20 galchaa isin callisaati. Mobee garuu dhimmicha ajandicha himi mi'aal tokko irra deebi'i namni kaanis sheera godhu. Poolista nagaa jirtu? Nagaadha. Eeyyuma. Nagaa. Jirra ankuma lama galcheeras. Dhalaa kuno. Tirii galee dhalaa kun lama. Thank you Insa. Eshi Alex itti fuuga. Nuti qabadda. Galatoo mirisaan. Elaa obboleettii keenya kana waan ofii kan jedhamtu nama rakkoo hormaata hedduu Ankuma nama galche. galatoo militaa. Faadhu galatoo. Eshi. Abshira jabaa. Miti godhadhaa biyya keessatti obboleessisii warra faannootiin miidhaan cimaan irra ga'ee miilli lamaan miidhamee hospitaalatti waggaa tokko oliif yaalchisaa turte. Wanta qabdu hunda isaa gurgurte. Biyya ammoo ijoolleen namni ijoollee biyya alaa baasuudhaa fi birriitti kennanii turanii birrii sana nama wayiitti kennite nama guddaadha nama sin beektanu hiriyoota nama baay'eeti. Namni sun immoo dabarsee nama biraattan kenne baangaaliittan kenne nan nyaatameen kennuu jedheeni ijoolleen birriitti kennan immoo haadha kee irratti mana gubnaa. Erga birrii keenya hin kennine. Kanaaf isheen immoo ani sababa koo manni haadha koo irratti gubachuurra mana sana deebisee ijaaruuf hin danda'u. Wallaahi ofan balleessaa. Boru yoon of ajjeese nama sababa nama akkasiiti jettee sagalee qabdi. Utuu nuti jirru isa du'e iyyuu bo'aa jirra hoo isa jiraatee lubbuudhaan utuu jiru abdii kutate kan ammoo utuu nu jirru akkamitti of ajjeesaa kan nu walitti qabaarru. Namni danda'u gargaaru. Yoon dandeenye immoo namatti hin qoosinaa. Sigalee rakkinni mateen dhufu karaan itti namatti dhufu hin beekamu. Boru waan uumamu hin beeknu waan ta'eedhaaf namni biraa lakkoofsa 7 barreeffadhaa namni ol galtanii gargaaruu barbaadan. Akkaawuntiin as jalatti barreeffama. Abdiidhaan miitirraa kaasediin. Isaak Shamsaa. Kuno kaaseera. Isaak Shamsaa maalirra jira? Eessa dhaqenni? Kuno meerre. Waanuma mushwaara shakkarattu irraa kennu. Mubarak. Kuma godhan kennan jedhee bar mubaarakii inni miti cufe. Mubarak. Wayye. Nama biraatti ergeera. Baay'ee dhiifama lafa hojiin jira biyya alaan jiraachaa jira. Please al takka naa kenna akkaawunticha birrii $300 si erga. Birrii 40 way 50 ni bakka. Balau. Kuma tokko. Rasitti himna. Mootii qabadhu. Way. Itti Naatti si dhagaan jira. Okay, kuma tokko 27
digdamii torba, 76 torbaatamii ja'a, 28 digdamii 857 857. Thank abdii you. geetaachuu. እንደውም ማኒ ዋን ቶኮ ዶላር ኢበ ቶኮ ተኒዳ ዶላር ኢባ ፉረን ኤርጋ ቢኮዝ አይ ላቭ ሙባረክ Mootii nama si jaallatu danuu qabda bannaati. Thank you mootii. Dirham dolar ባየን ሲንጃለዳ ናጅራዳ ኡሙሪ ኤራን dolar አብራዳ dhibba bulchachuun gara kuma jaatama ምናምን sanaa oli jiraadhu wallaahi galatoomi mootii koo. Mubee itti mimee namni 200 galchaa jira namni danuuni itti mi 200 galchaa nume 200 amma cufnee baana. Mootii rabbi mootii fooloo naa godha bannaatachu warra gastiiree fooloo naa godha. Isee dhibba tokko anaaf dabale beekta miti maqaa kootiin dabale isee Rakko tokko. abshir si dabarseeraan fayyaa isaa yoo abshir. Annan beekaa bangalcha. Ay. Kunoon akkana furmaata walii ta'an Oromoo rabbii jedha Alex mee uummata kana walii galchaati. Akkuma kana labbii 200 300 wal gargaaree wal biraa adeemnu. Sa'aatii Namni taa'amu jaallatee miti. Jaallatee miti isa idaa kaffaluudhaaf waan ofiidhaaf garuu sagantaa tokko qabdee rakkoo jiru hundasa waan isheen irra ga'e kana waan isheen dhabde kanallee furmaata ta'uufii danda'u qabna. Bakka sibira jirraa jechuun iyyuu waan guddaadha. Waan ofii wanti tokko akkasitti hin dhagaamne Habibti. Alex boota qabnee taa'aa jirra namni danuuni ol galuuf taa'aa jira abdii geeta yoo na dhagaa jiraatte. Eenyutu modereetara qaba modereetara hin qabu ol hin galchaa nama beektan ol galchaame namni torba barreessu hundi gargaaruudhaaf. Elaa dhaggeeffadhu abdii yoo keessaan lakkoofsa koo qabdaa sin dubbisaa keessaan abbicha lakkoofsa saabichaa nu ergaa waa tokko waa biraa miti kan biraa. Anatu si erga ammatu akka sirreertu Isaaq. Anatu si erga. Na ergi. Galatooma amma birriin qaqqabe isinitti muudhaaf bicuu ol ka'uu qaba birrii babbareedaa kan kenne Mubaarakii fi Saadiqiin qofa birriin guddaan amma ammaatti gale birrii 500 birrii 2000 kan risaati sanaan achi 500 200 100 fi 10 fa'i kan galchaa jiru namni haa ta'u hin tuffannu mee akkaawuntii isinitti himamu kanatti birrii 200 amma humna keessanii danuun keessan galchitanii tutumma qaamame na tola bilbila tokko qofaan qabaafanii gidduu miiseeji ilaalaara 1,000 akkaawuntii qabadha mobaayil baankii keessa seenaati namni 8,000 keessaa namni 4,000 200 tu ergee bar 800 ta'afi mucaa kana wallaahi so mee dhageeffadhaa 1,000 27 76 28 857 irraan sinii deebi'a 1,000 27 76 28 857 obboleettiin keenya qarshii 150 jettee haati jala ajjeefamuu qabdu isinis ofan ajjeesa jechuun qabdu kun obboleettii keenya waan ofiidha yalla jabaadhaa. Alex ergiteetta Alex. Si ergaan jira qoy. Isaa keessaan hainaan jedhu waatsaappiidhaan amma si ergaan namicha. Oh maariyaa keetii. Maal? Mubee chillaan jedhin kan namni nu jalaa yaa'aara tuun guutiin mubee kottachee deebii. Konnekshinii naa banuu deena rakkisaa jira Masir. Anaan haa'ee jedhu nan ergaa fi. Telefoonni koo makiinaa keessatti hafe maalinaa isin jedha reefi jaadhata qoy keessaanis kalmaan isaa isin jedha Mubaarak qabaa? Abdi. Waatsaappiin naqee bar Isaaq kanumaan hainaan jedhe. Isaaq. Wayyee. Dhagaan jira. Kanumaan si barreesseera si dhufee miseejiin abbaan ta'e. Bakka agartee? Bakka lakkoofsa qaba baay'ee mana naqaa mataan kee naqaadhamu. Kanaaf ani riyaa keetiin beektaan siin jedhee bar. Lakkii gudii dhabbo mana madhayina malee. Tokko xaaxanuma hin qabu. Jaahid Amin namni jedhamu birrii 1,000 galchee ka'e
Birrii kuma tokko birrii kuma lama Mubarak kan bilbila nama eebbisan. kaa'ee deebii waan qabne xumurraa bannaati. Era kottaa. La waa makana di fara ta da mangal koy. Mubarak siifan bilbila hidhiiniiti kottu boodan sii bilbila hidhii. As deebii waan qabne xumurraa. Anamma namoota nama gargaaran. Dhiifama guddaa. Ishi. Laal wanti si barbaannee fi namoota nama gargaaran kanaan dura situ beeka piroofaayilii jiraatu. Dhaggeeffadhaa. Eenyu baasa isaanii. Kabajamtoota jaallatamtoota keenya wallaahi Alex Taayyee ribarraa waame Toofiq Dedoo kottoo ol gali waan ta'e galchi silaa birrii koo kafalaa jirtu miti leebaa isa kunoo limitii fixee borganama nuu galchaara birrii 5,10 borganama sinii galee Toofiq Dedoo kunoo saarri birrii meeqa obboleessi keenya mootii dirhaama doolaara 400 amma argitu mootii yeroo galchite galcheere jedhe eshi dubbadhu Toofiq Sarri, dafaa kana magalchina. Account. Maaliif galfamaara birriin? Waan ofiidhaaf. Waan ofii kam? Waan ofii dhuma ajjirtu kana boleessisii rukutamee xiyyiitiidhaan Finfinnee keessa hoggaa tokkoof ciiseen nan kadda mataartu isaaf jecha rakkattee deebi'ee immoo ijoollee lama fiduudhaattee birrii namatti kennaan namni birrii nyaatee dhawwatee waan beekamaadha. Amma immoo hin gaafannu biricha hin gaafannuu fi birrii idaa namaa fudhatu. Kuma dhibbaan dhibbamaa sanarraa kaffallee birrii sii gaafannaa fi isiillee gargaarraa jedhameetu. Kuma shan kunoo Toofiq Dedoo amma galchaara kunoo. Sarri yallaa. Kuma shan akkaawuntii na biran jiru garuu akkaawuntii naaf ergaa. Dhibba lama galchuma Mobaayil baankii qabdaa? Ani moo? Hin qabu. Beeter guddaa? Kuma tokko jedhii qabadhu. Dafi. Yookiin barreessaa jalatti yookiin keessaan naa barreessimu bee. Kuma tokko 27 haa inaan jedhe kashisiifan ergaa kunoo. Ayyee. Abdii Geetachoo Abbabee Caalii. Haa inaan jedhe meetii tokkiraan. Haa inaan jedhi amman si ergaa. Eshi. Dafa. Akkaawuntii sinitti himuu joo. Mee akkaawuntii sinitti hima bakka itti galchinu abdiin nutti himu appileetii nu fagodu. Kuma tokko jettanii saarrii haa inaan jedhi si eegaan jira. Haa inaan jedhi siifan ergaa. Kuma tokko jettanii namnamma nu galchitan qubee emmii barreessa. Namnamma galchitan qubee emmii barreessa. Mubee ergi kunoo sin ergeella Abdii Geetachoo Abbabee Caalii. Ilaali mee kana okay namni wayi birrii 3,000 nu galcheera namni lammii jedhamu tiktookiin isaa birrii 3,000 galchee latti ergeera. Thank you. Ergi ish. Risiitiin argaa asirrattan hima. Maqaan immoo Abdii Geetachoo Abbabee Caalii. Abdii Geetachoo Abbabee. Abdii nutti himi. Shuutii godhee masan agarsiisu.